ميتي مالك بالبله هنكاسني جنا ما كاسسي بالبلان توري بر مال تاتيتي جتشون بالبلتة تورتي يارو كم ماي نجار جتشون أفمو تقارب بين سنجرا هنا جري توري أو إذا بالبلة كوسالن ترى إسافين نرجين إفهم لبو تولي سيفاتو جارو مال تاتيتي فولي كسريمتي مال أنت إيري لك يوم أنتاني أتيجرونا قماني يروح كنا عندنا في بالبلتة جتشون مال بربادتي هاد أجرو كم أسرّي هنجرت معلومة فو أنا اللي وايد سجن تاسنا أكاسو في بربادي ها صوف نمتي جتشون أما سر دايبني هاسو ما في بربادي سي مجون ده مال تاجر تتسقى باي ملي معلومة فو أما قريت شعري فرد الناس تسقى بوفتي ولي ناسوفي تولي سيفن بالبلا وانتو مامي توكو ما ينزل إذا ما يرد أترجم كنول أكنتا مكبر مالك دابتا إنجلتو مالو ميتي نندي بسي ونه ما منتهم هم تونم ممني أتي ديم هاوي براتنيجي أني ننفع مالتو ما تجرا هو وين يسجلت أتي قالوا ما برا ما كميتي أكنتا وين كابو تري مالين كود أكنتا ونقف أنا كان سنجر نافينجرو نتنارو متي جيتشون أكاسف نبرم بيكو أها
Ati itti himne moo? Eeyyeen itti hime. Ati itti himteerta moo? Eeyyeen itti himeen ture. Garuu Finfinnee hojii barbaachisaa wayitan qabaa. Dirqama achi deemuun qabaa naan jechaa ture natti fakkaate. Eeyyeen akkas jechaa ture. Baajaajii wayii gurgursiisuuf yaalan jiraa naan jedhee ture. Amma milkaa'eef jechuudha. Akkasuma ta'an didu. Hiriyaa keenya. Dallaalaa kan ila inni barnuunis gabaatti nu dhiyeessuu qofati isaaf. Maalidha inni ture? Maalidha? Qoosadha moo? Sanuummoo maaltu si kofalchiisa? Ofumaa dubbattee ofii kofaltaa? Maalidha moo? Maal naan jechuufi maalan godhe? Garuu innaa qoostu narraa fagaattee qoosuuf yaadu. Ati immoo rakkina guddaa qabda. Utaaltee. Tola! Amma sirra deebitee bara. Hiriyaa ko. Beektaa miti akkamitti akkas jaaladhu? Maalidha moo? Maal naan jechuufi? Takkaa qoosuuf hin yaalin. Ana barkan ajaa'ibu iddoo si waliin deeme hundatti. Qoosaawwan kee harka jedhan kanaan kolfuuf hin yaalu. Dhukkubsataa boqoo na godhuuf. Maaloo hin qoosinii. Sittaafuu hin qoosini. Aboo ati immoo waan hunda guddisuu jaalatta. Mee amma qoosaa nama jibbisiisu qooseen jira? Afgala ati barbaaddee deemiti sinu badda. Garuu har'aa daraa waaqa akka na salphiste waa takka qoosuuf hin yaadu. Tole. Akkuma ati jette. Amma kottu haaseen. Dhaga'e immoo beeki. Maalidha? Ila hiriyaa ko. Hammam akkan si jaalladhu beekta miti. Garuu adaraa waaqa. Akka dheengaddaa sanitti dogongortee uffata tokkoof qarshii 2,000 akka baaste san ammas irra deebitee balleessaa akkasii akka raawwannu sitti himeen jira. Kan hin biraa immoo maallaqa kiisii kee keessa jiru hundumaa isaanaaf naa kenni. Maaliif? Dafi. Fidiin sin jedha. Ati maal qabda gooftaa ko? Haati fi abbaan kee baadiyyaadhaa kan si ergu ati kan siif ergan sana hunduma isaa daaraa sitti godha. Amma fiti. Amma maallaqicha fiti. Abooti. Amma qarshii 500 kennite. Siif kenna jettee haasofii moo? Xal jettee of nyaate moo? Sirriitti of nyaadha malee. Baala seete moo kan bakka barbaadee tarcaastu? Amma fidi. Dafi. Amma maaloo isa dhiisitti kottu haaseenni. Ta'anii inni eegaa jiru bara. Kottu haaseenni. Tole, kottu haaseenni. Omaa yaaddeen immoo. Qarshii homaatu hin baasu. Maal ani amala kee beeku seete moo? Timmaa maal jettee baaste? Ilaa beeki. Ani asiin mi'a wayii bitee dhufu. Seeni tona eegi. Akkas taanaan anis mana fincaanii seenee tan ba'a. Dafi deebi. Tole, ammumaan deebi'e baay'een tole. Dafi. Tole. Singaybo, kolfaan ajjeesuuf barduga. Dhugaa garuu mucaa akka taasifteef kana laaluuf baay'ee jarjareera. Anumti illee amman argutti baay'ee ni muddame. Akkami garuu yemmuu ilaaltu nama gaarii fakkaata. Eeyyee, nama baay'ee ilaalcha gaarii qabudha. Jechuun anis baay'ee san beeku. Guyyaa 3 qofaa bilbilaan haasofne. Garuu maal sinin jedhu. Guyyoota 3 kana keessatti keessa isaa sirriitti bahee natti agarsiisedha. Beektaa? Ammaarraa nama kamiyyuu akka isaatti dhaga'ee hin beeku bara. Hawwi. Maalidha inni? Jijjiiramni moo hin jira? Dhiisibboo. Dhiirri hundumtu tokkodha. Dura amala isaanii bareechatanii seenaniiti laphee kee cabsan. Cabsanii duwwaa taasisanii kan deeman. Haadhatu
Isaan yeroo tokko wanta barbaadan hanga argataniiti. Bareedduu too, lubbuu too, si jaaladhee, siif du'ee, asiin bahee, achiin seenee. Jecha addunyaa karaa ittiin baatu hin qabne keessa si awwaalanii kan deeman. Dhiira moo? Dhiira amanuun ibidda keessa seentee qaanqee taate akka baddeetti. Ati garuu nama akkamitii? Beektaa yeroo tokko jechuun natti dubbattu dhiira akkan jibbuu fi waan jaalala jedhamu kan iyyaannee na godhu. Dhugaa kootiin bira kenna. Dhiira moo? Ani kanan jedhu. Ati obboleessa hin qabdu? Eeyyeen dhugaadhas hin qabdu. Otoo qabaattee akkana hin jettu turte. Yoo dandeesse innaan nu bira jirtu wanta akkana hin jedhin. Dhugaan sin jedha firii keessan osoo hin argin du'aa waan jettu natti fakkaata. Jarana tasgabbaa malee laa. Agartanii miti hojii keenya. Wanti beekuu qabnu tokko namni kamiyyuu lafaa ka'ee jecha akkanaan dubbatu. Hubachuuf yaaltanii jirtu garuu maybe wanti nutti himin wanti irra ga'ee jiraachuu danda'a bar. Jechuun otoo hubachuuf yaallee gaariidha. Jira miti otoo hubachuuf yaallee gaariidha. Guyyuma tokkollee maaliif akka itti dubbattaa jennee gaafannee beeknaa? Hin beeknu bar maal taataniiti? Isalleen sirrii jettee hawwitu gaafannee hin beeknu. Garuu maaltu irra gaheeti laata? Sababiin dhiira akkasitti jibbituuf? Isa hundumti keenya yeroon isaa immoo ga'uun beekna. Micayyoo abaarramtu san wajjiniin tureeyyuu misaafiin bilbilan kaasi. Ati immoo abaarramtu tan beektaa hawwiidha kaa? Tole. Isallee dhugaa jettee hawwitu. Dhufan hamma miira keessaa. Nagaadha inni. Ati garuu nagumaan kan badde. Maal qaba? Dogongortee bilbila kootti irratti osoo bilbilte. Moo dirqama 994 qaba? Ay mucannana baay'ee na kokolchistaa bara. Waanuma fuul barame hiriyaatoo baay'ee ishee jaalattuudha. Kennaa jedhamti. Beekin waan asii bareef gammade. Anis baay'een gammade. Tolaan jedhama.
waan asi barii fi gara jiruu keetii keessaa akkan seenu waan eeyyamteef baay'ee gammadeera. Baay'ee bareedda. Ati immoo eenyu kan sin jedhan baay'ee taphattaa? Barbaade miti. Akkanumatti gammachuun namaa waan na gammachiisuuf keessi koo taphachuu barbaada. Isaafi. Ati immoo eenyu kan sin jedhan? Maaliif ija ishee keessan seen ture? Ifama maal jettee? Maaliif ija ishee keessa hin seentuun jedhe? Akkamitti akkana ta'a? Namicha nana kaasi. 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 Beektaa akka har'aatti gammadee hin beeku. Keessi koo gammachuun guutamee nan baha yommuu jedhu natti dhagahama. Tasgabbaa'e baasuuf hin muddamin. Gammachuu baay'eetu si hafa. Gammachuun kee yeroo si keessaa dhuka'ee bahu amma argita. Eessa baasaa akkas saree godhee akkana salphisetti amma garuu adara haadha kee dhiifama naaf godhii na dhiisii jedhee yommuu na kadhatu itti dhagahama. Na harka seenee waan boositti fakkaata? Amma yeroon isaa gaheera. Qabaa jedhin. Osoo namni tokko isinitti hin dhufin
of eeggannoodhaan raawwadha. Beeki! Eeyyeen deemaati wanta narratti raawwate kun tokko sagatisaa kennaafi. Akka saree na goote. Akkamitti waa ishee akka taatu? Har'a Kana booda si arguun barbaada. Na fuulduraa deemi. yommuu saree taatu ilaaluun barbaada. Beeki! Iriyaaku baay'ee gaddee Beekii amma isa dhiisi. sissuma faccise bara. Dhufaa jiru gara natti kottu. Eenyutu dhufe? Kottu siin jedha. Beekii maaloo dafi? Akkamitti baqachuu danda'an? Hin ta'u, baqachuu hin danda'an, hin ta'u. Akka baqatan immoo carraan kennuufi. Akkamitti akkana ta'a? Hin ta'u, akkana ta'uu hin danda'u, hin ta'u. Harka bahani miti. Ati garuu nama akkamitti si jalaa bahuu danda'an? Akkamitti yeroo kanatti jalaa ba'an? Battala kanatti akkamitti jalaa bahuu danda'a? Tola. Maalidha? Eenyudha isaan? Isaan re'oo jalaa miliqnee haasofne. Amma callise. Wayyo. Amma hawwiidhaan maaliin jedhaan? Wayyo. Hawwii jettee? Hawwii jettee? Isa booda haasofne. Amma tasgabbaa'e. Amma eessa deemee barbaadu? Eessa baasaanii seenan sa'aatii kana keessatti? Eessattan argachuu danda'a? Eenyudha isin? Bakre!